kabajamtoota hordoftoota sagantaa Moonkitiyuu sagantaa keenya har'aatiin riqicha daawwitii sodaachisaa fi ajaa'ibsiisaa biyya Chaayinaa isin daawwachiisna. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu Abrahaam Tasammaa Abbaa Hireeti. Riqicha yommuu jennu baay'inaan kan nuti beeknu riqicha konkolaataa, riqicha galaanaa fi kan kana fakkaatanidha. Kunis kan hojjetaman sibiilaa fi simintoodhaan akka ta'e hedduun keenya ni beekna. Nuti garuu har'a kan qabannee isiniif dhiyaanne riqicha sodaachisaa daawwitiidhaan biyya Chaayinaa keessatti hojjetamedha. Daawwitii yommuu isiniin jedhu sammuu keessanitti kan dhufu, kan caccabu, kan ulfaatina hin dandeenye, humna guddaadhaan yommuu rukutamu kan bulla'u ta'uu mala. Kana yoo ta'e garuu dogongortaniiru. Sababni isaatis daawwitiin cabuu hin dandeenye ni jira yoo kan jennu ta'e sobaa miti. Riqichi daawwitii kun kan hojjetame akka daawwitii nuti beeknutti kan caccabuun otoo hin ta'in daawwitii akkuma salphaatti cabuu hin dandeenyeenidha. Riqichi daawwitii kun kan hojjetaman iddoowwan ol ka'iinsa guddaa qabanii fi qarreerrattidha. Riqichoonni akkasii kunniin kan argaman biyya Chaayinaa keessatti yoo jettan sirriidha. Riqicha daawwitii sodaachisaa kanneen irratti maatiiwwan isaanii geessanii kan rifachiisanis bash mi'aa ilaallu. Haa ta'u garuu riqichoota kanneen irratti namoonni dhukkuba akka dhiibbaa dhiigaa qaban irratti balaa hin yaadamne geessisuu ni danda'a. Kanaafis of eeggannoo gochuun baay'ee我想要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京和巴黎。其实我特别喜。这怎么了？那跟着。Daawwattoota keenya biyya Chaayinaa keessatti riqichoonni ni jiran jedhaman keessaa inni tokko riqicha daawwitii Zaggaanjijaay kan jedhamudha. Riqichi daawwitii Zaggaanjijaay jedhamu kunis yeroo tokkotti namoota 800 keessummeessuu kan danda'u yommuu ta'u, kunis bal'inni isaa meetira 6 fi dheerinni isaa meetira 430 kan dheeratudha. Ol ka'iinsi isaa lafarraa meetira 300 kan dheeratu yoo ta'u, riqichi daawwitii kun gaarreewwan gurguddaa 2 kan wal qunnamsiisu. Namoonni baay'een gama riqicha kanaatti yommuu dhufan waan ta'an haa ilaallume. Riqichi daawwitii Zaggaanjijaay daawwattootaaf banaa kan ta'e akka lakkoofsa Awurooppaa ji'a hagayyee 20 bara 2016tti. Riqichi kun ni caba jedhamee kan yaadamu yookiin kan nama sodaachisu miti. Sababni isaatis daawwitii furdaa 120 ga'uun kan hojjetame waan ta'eefidha. Riqichi kun maqaan isaa riqicha daawwitii Zaggaanjijaay kan jedhames iddoo hawwata turizimii biyyattii naannoo paarkii Zaggaanjijaayitti waan argamuufidha. Riqichi kun iddoo ol ka'iinsa guddaa ta'e irratti waan hojjetamee fi yommuu
gubbaarraa gadi ilaalan daandii mammaramaa akka jawweetii fi duumessi of jalatti akka daawwattan isin taasisa. Riqichi daawwitii inni biraa riqicha daawwitii gaara Taayinaamar jedhamudha. Gaarri kun ol ka'iinsa galaanarraa meetira 1430 irratti kan hojjetame yommuu ta'u, riqichi kunis yommuu irra tarkaanfatan tasa akka waan caccabuu waan fakkaatuuf gar malee nama sodaachisa. Dheerinni riqicha kanaatis meetira 100 akka dheeratu odeeffannoon ni mul'isa. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015tti riqichi daawwitii biyya Chaayinaa inni duraa isa kam akka ta'e beektu? Yoo beekuu barbaaddan riqicha daawwitii Veenzuuzaa naannoo Hunaanitti kan argamudha. Riqichi kunis guutumaan guututti daawwitii qofaan kan hojjetamedha. Riqichi kun ol ka'iinsi isaa meetira 590 kan dheeratudha. Hordoftoota keenya sagantaa keenya kan irraa asuma irratti xumurra. Kan biraa akka isin ga'u yoo kan barbaadan ta'e chaanaala kana subscribe godhuudhaan maatii chaanaala kanaa ta'uu akka hin daganne kabajaan isin gaafanna.